Abbichuun qoricha hiyyummaa balleessuudha kan jennuuf waa malee miti. Abbichuun hoogganaa Itoophiyaa irraa hiyyummaa balleessuuf tarsiimoowwan adda addaa bocee hojiitti seenuun bu'aa qabatamaa addunyaan ragaa ba'ee fi beekamtii kenne ta'uu namni ganu hin jiru. Dr. Abiy Ahmed hoogganaa jabaa Itoophiyaanotaaf kenname abbaa mul'ata addaati. Hoogganaan kun yeroo hunda badhaadhina Itoophiyaaf halkaniif guyyaa waan ifaajuuf naannolee Itoophiyaa hundatti misooma badhaadhina milkeessuu danda'u finiinsaa jira. Fakkeenyaaf naannoon Sumaalee waan hundaan boodatti haftuu jedhamuun beekamaa kan turte yeroo ammaa kana tarsiimoo badhaadhinaatti fayyadamuun misooma midhaanii karaa ammayyaa ta'een oomishuun naannolee biroofuu muuxannoo kennuu dandeesse jedhamuuf geesse. Industirii babal'isuu, ijaarsa daandiiwwan adda addaa saffisiisuu fi magaalota hawwatoo fi bareedoo ta'an waggoottan sadan darbaniin asitti horachuunis naannichatti jijjiirama ajaa'iba jechisiisutu mul'ate. Kun hunduu kan dhufuu danda'e mul'ata fagoo qabaachuu hooggansa jijjiiramaati. Madaalliin gaggeessummaas kan inni ittiin mul'atu bu'aa argameeni. Abbichuun bu'aa ijaan argamuu fi harkaan tuttuqamuu danda'u hedduu argamsiisuun dinagdee Itoophiyaa hattuu fi saamtonni dadhabsiiftee turte bayyanachiisuu danda'eera. Ijaarsi piroojeektii gurguddaa dhugoomsuu, dippiloomaasii cimaa uumuu, dinagdee mandhalee biyya keessaa beeksisuun, oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabaluun qabatamaan hojiitti jijjiiree nu agarsiisee jira. Guddinni, misoomni, kaayyoo fi mul'anni abbichuun Itoophiyaaf qabu guddaadha. Hoogganaa jijjiiramaa kan ta'e abbichuun ifaajii fi kutannoo isaan hiyyummaa salphise. Hiyyummaan uummata Itoophiyaa irratti humnas ta'e aangoo akka hin qabne yeroo hunda nama lallabuu fi qabatamaan agarsiisedha. Dr. Abiy Ahmed guyyaa inni masaraa mootummaa keessa oolee boqote hin mul'atu. Takkaaf ooyiruu qonnaan bultoota keessa deemuun oomisha caalmaaf qonnaan bulaaf gorsaa fi jajjabina taasisaa fi oola. Takkaan ammoo piroojeektoota daawwachuun sirreeffama kennaa oola. Gama biraatiin immoo addunyaarra naanna'uun dippiloomaasii cimaa uumee fira baay'ifachuun aayidooloojii daamuutiin badhaadhina dhugoomsaa kan jiru goota yeroon barbaadudha. Kanaafuu badhaadhinni Itoophiyaa abbichuudhaan dhugoome hojjennu dhaadhessummaa miti. Sababni isaas Dr. Abiy Ahmed qoricha hiyyummaa balleessu waan ta'eefidha.